Maatiin jaalatamtoonni fi hordoftoonni sagantaa sagalee jireenyaa bakka jirtanitti nagaan araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa sagalee jireenyaa barnoota mata dureen isaa kadhannaa jedhu irratti kutaa 3 waliin ilaallee jirra. Har'aaf immoo kutaa arfaffaasaa waliin baranna. Mata dureen guyyaa har'aatiif kadhannaan akkamitti godhamuu qaba kan jedhu waliin baranna waan ta'eef na duukaa bu'aa. Jaalatamtoota duree kadhannaa jedhu kanarraa akka wanta tokko barattan abdiin qaba. Waaqayyoon humna isaatii fi hafuura isaatiin nu haa gargaaru. Jecha barnoota keenya guyyaa har'aa mata dureen isaa kadhannaan akkamitti godhama kan jedhutti fufnee waliin baranna. Egaan kutaawwan 3 darban keessatti hiikaa kadhannaa maal akka ta'e kutaa tokkoffaa keessatti waliin ilaalleerra. Kutaa lammaffaa keessatti immoo eenyutu kadhatamuu qaba kan jedhuu fi kutaa sadaffaa irratti immoo kaayyoon kadhannaa maali? Keessattuu kaayyoon kadhannaa qabxiiwwan baay'eetu jira. Isaan keessaa qabxiiwwan muraasa qofa akka waliin baranne ni yaadattu. Kutaa arfaffaa kana keessatti immoo kadhannaan akkamittiin godhama? Akkaataa kadhannaan ittiin godhamu baay'eetu jira. Akka macaafni qulqulluu jedhutti namni waaqayyoon kan ittiin kadhachuu qabu adeemsa mataa isaatii qaba. Yookasii fi akkaataa namni ittiin waaqayyoo kadhachuu qabu qabxiiwwan beekamoo fi gurguddoo ta'an macaafni qulqulluu keenya lafa kaa'a. Kanaaf qabxiiwwan kana tokko tokkoon kaamnee waan waliin ilaalluuf kana duuka buutan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Akkaataa kadhannaan ittiin godhamu qabxiiwwan hedduutu baay'eetu jira. Isaan keessaa kutaa kana keessatti muraasa ilaalla. Tokkoffaan amantiidhaan kadhachuudha. Namni waaqayyoon kadhatu tokko wanta kadhatu sana amantiidhaan kadhachuu qaba. Kana jechuun waaqayyoon waaqa dhaga'uu danda'uudha. Waaqayyoon waaqa hunduma danda'uudha. Waaqayyoon waaqa beekaadha. Waaqayyoon elshaadaa'edha. Waaqayyoon hiyya koo yookasiif kadhata koo dhagahee waaqa deebisuu danda'uudha jedhanii amantii guutuudhaan waaqayyoo kadhachuun qabxii isa tokkoffaadha. Kana jechuun namni waaqayyoon kadhatu waaqayyoon deebii isaaf akka laatu lapheesaa, yaadasaa, jireenyasaa guutuudhaan amanee kadhachuu danda'uu qaba. Yoo amantiidhaan kan hin kadhanne ta'e kadhaan hin barbaachisu jechuudha. Namni amantiidhaan waaqayyoon kadhanne wanta kadhate sanayyuu nan argadha jedhee yaaduunsaa yakka jechuudha. Amantiidhaan yoo hin kadhanne, amantiidhaan wanta kadhanne sana immoo yoo hin eegganne kan ta'e kadhachuun gatii hin qabu jechuudha. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5 hanga 8tti akkana jedha. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate waaqayyoo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Inni hin kennaaf garuu utuu hin mamiin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu akka dhahaa galaanaa isa qilleensaan asii fi achi oofamee adeemuuti. Namni akkasii gooftaa biraa waan nan argadha jedhee hin eeggatiin. Garaan nama akkasii walaalammiidha. Yaanni isaas waan hunduma qabee gadi dhiisa malee iddoo tokko hin dhaabbatu. Kutaa kana keessatti sagalee waaqayyoo kan gadi qabeenyutti himu namni kadhatu tokko kadhannaan jiraachuun isaa beekamaadha. Kadhachuun waaqayyoon kadhachuudha. Kadhachuun akeekaa fi kaayyoo waaqayyoon namaaf qabu gaafachuudha. Kadhachuun hanqina ofii, hubannoo ofii, dandeettii ofii waaqayyoo biraa karaa ittiin guuttatanidha. Kadhachuun amantiidhaan kan godhamu. Kanaaf bakka kanarratti kan sagalee waaqayyoo kan dubbatu namni waaqayyoo waa gaafatu, namni waaqayyoodhaan kadhatu lapheesaa, yaada isaa guutuudhaan shakkii tokko, mamii tokko akkasiif yaada walaalammiidhaan kadhachuu hin qabu jedha. Namni yaada walaalammii qabu, namni yaada dhaabbataa hin qabne, namni yaadaan shakkii qabu, namni amantii guutuu hin taane, namni yaada waaqayyoo irratti guutuu hin taane tokko wanta kadhatu sanaaf iyyuu amanee miti kan kadhatu jechuudha. Gabaabatti namni shakkii qabu, namni walaalammii ta'e waaqayyoo irratti quufee mitiyyuu kan kadhachaa jiru jechuudha. Ni kadhanna taanaan amantiidhaan kadhachuun keenya dirqama ta'a jechuudha. Yoo amantii hin qabaanne, yoo amantiidhaan hin gaafanne, yoo amantiidhaan waaqayyoo hin kadhanne taate kadhaan keenya gatii hin qabu. Wanta kadhannu sanayyuu hin argannu jechuudha. Gama biraatiin amantiidhaan kadhachuu jechuun wanta kadhanne sana ni arganna jennee akka waan arganneetti lakkaa'u jechuudha. Hiikaanumti amantii jedhuyyuu wanta amanatan sana akka waan arganiitti, akka waan fudhataniitti lakkaa'u jechuudha. Kana waan ta'eef
gaafa kadhannu gaafa waaqayyoodha wanta nu barbaachisu wanta fedha keenya ta'e wanta hawwi keessa keenya guute akka fedha waaqayyootti akka nuuf ta'uuf gaafa kadhannu wanta kadhannu sana amantiidhaan kadhachuun dirqama ta'a. Namni amantiidhaan waaqayyoo gaafatu tokko yookiin kadhatu tokko waaqayyoon waaqa gaarii akka ta'e, waaqayyoon waaqa wanta gaarii namaaf yaadu akka ta'e, waaqayyoon waaqa qajeelaa akka ta'e, waaqayyoon waaqa waa gochuu akka danda'e, waaqayyoon waaqa dhaga'uu fi waaqa deebisuu danda'u akka ta'e ni beeka jechuudha. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 9 hanga 13tti akkana jedha. Egaa isinittan himaa, kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadus hin argata, balbala kan rukutuufis hin banama. Lakkoofsa 11. Isin keessaa abbaa kan ta'e ilma isaa buddeena yoo kadhate isa inni kadhate dhoowwatee dhagaa kennaaf ree? Qurxummii yoo kadhate qurxummii isaa inni kadhate dhoowwatee bofa kan kennuuf jiraaree? Yookis ilma isaa hanqaaquu yoo kadhate torbaan qabaa hin kennaafiiree? Egaa isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessaniif kenna gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqa irraa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif hafuura qulqulluu kenna jedha. Kanaafi waaqayyoon waaqa yaada gaarii namaaf qabudha. Waaqayyoon waaqa wanta gaarii namaaf godhuu danda'udha. Kanaaf namni gaafa kadhatu amantii guutuudhaan waaqayyoo gaafachuu yookiin kadhachuu qaba jechuudha. Namni amantiidhaan waaqayyoo kan inni gaafachuu qabuu fi deebiin kan deebi'u amantiidhaaf malee kadhannaaf miti. Waan kadhanneef qofa deebiin nuuf hin kennamu jechuudha. Amantiin keenya suni yaada waaqayyoon nuuf qabu sana amantiidhaan waaqayyoo tuquu yookiin waaqayyoo qaqqabuu qabna waan ta'eedhaa fi kadhaa keenya sanaaf deebiin kan kennamu amantiin keenya sun humna hojjetu waan of keessaa qabuudhaaf. Kana waan ta'eef Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 24 irratti kanaaf isinittan himaa, waan kadhattan waan gaafattanis hundumaa akka waan fudhattanitti lakkaa'amanaa isiniif ta'uuf jira jedha. Warra hayyaantuudha nuti warra simboo qabanidha. Kana jechuun koo maalidha? Nuti warra waaqayyoodhaan gaafannee waaqayyoodhaan kadhannee warra deebii argatanidha. Warra deebii argachuu danda'anidha. Maaliif yoo jenne nuti warra akka akeekaa fi yaada waaqayyootti warra waamamanidha. Waamamuun keenya tokko immoo waaqayyoo wajjin hariiroo cimaa godhannee karaa kadhaa keenyaa karaa amantii keenyaatti waaqayyoo wajjin hin jiraannee wanta nu barbaachisu wanta fedhasaa ta'e wanta akeekasaa ta'e wanta kaayyoosaa ta'e akka argannu nuti akka namoota warra uumamaa namoota warra waaqayyootti namannee miti. Warra waaqayyoo kadhatanii kadhaa isaanii sanaaf deebii argachuu danda'anidha. Warra kadhatan qofa jechuu miti. Nuti warra kadhatanii deebii argachuu dandeenyudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin nama ajaa'ibu as keessatti nuti waaqayyoon akka kadhannu fedha waaqayyooti. Yookiin fi waaqayyoon akkasa kadhannu barbaada. Nuti ijoollee isaatiin nuti gatii dhiiga isaatiitti waltamanidha. Kanaaf waaqayyoon akka nuti isa kadhannu akkasa gaafannu abbaa keenya waan ta'eef abbaa keenyarraa waan barbaanne wanta nu barbaachise gaafannee warra argachuu danda'anidha. Warra amantii akkasii qabanidha nuti. Gaafa gaafannu naaf kenna naaf hin kennu naaf ta'a naaf hin ta'u jennee warra shakkan osoo hin taane warra amantiin keessa isaanii jiru warra ta'an taane warra kadhachuu dandeenyudha. Kana jechuun maal jechuudha? Nu keessa humni tokko humna hafuura qulqulluu wanti nu keessa taa'ee nu hojjechiisu nu kadhachiisu amantii keenya wanti jabeessu dubbii waaqayyoo hafuurri waaqayyoo nu keessa jira jechuudha. Kanaaf nuti warra hayyaanomanidha, warra hayyaantuudha, nuti warra simboo qabanidha. Kanaaf gaafa kadhannu amantiidhaan waaqayyoo kadhachuu gaafachuu qabna jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon waaqa kadhaa keenya dhaga'ee nuuf deebisuudha. Garuu amantiidhaan taanee waaqayyoon haa gaafannu yookiin Kanaaf akkamitti waaqayyoon kadhanna isa jedhuu fi kuffaanii amantiidhaan kadhachuudha inni jedhu haala kanaan ilaalleerra jechuudha. Kanaaf qabxiiwwan biroo immoo kutaa ittaanutti waliin ilaallaa. Akkasitti ayyaanni araarri waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Fayyaa ta'a.